Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Marappe. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabu jecha. Har'as akkuma baratame barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoo har'aa kana keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin TikTok keessan irratti follower baay'ee argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. TikTok keessan irratti follower baay'ee akkaataa ittiin argachuu dandeessan, maatii baay'ee akkaataa ittiin horachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kana qofaa miti dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisu. Akkaataa ittiin YouTuberoonni Oromoo taatan hundinuu TikTok irratti wal qarqaaruu dandeessan isinitti agarsiisa. Kana gochuudhaaf immoo wanta biraa isin barbaachisu settingii TikTokin isiniif qopheesse tokkotti fayyadamuudhaan follower keessan guddifachuu ni dandeessu. Akkanumallee viidiyoo nama tokko namni tokko repost gochuudhaan viidiyoo keessan akkaataa ittiin nama baay'ee bira akka gahu ittiin walii gochuu dandeessan. Kana jechuun isinii miti dhaggeeffattoota kan koo asin viidiyoo keessan tokko namni biraa repost akka isiniif godhu settingii kanatti fayyadamuudhaan settingiiwwan asirratti argaman akkuma asirratti argattan kan jalqaba irratti bakka viidiyoo visibility irratti mul'atu jira. Taansii immoo private kan ta'e yookaan private kan ta'e bakka viidiyoo itti gallakkiftan jira. Already aan private kan godhe viidiyoon qabu waan ta'eef malee as keessa isiniif ta'a private kan namni kamiyyuu ilaaluu hin dandeenye viidiyoon isin gallakkiftan jechuudha. Inni sadaffaa irratti argamu immoo repost videos kan jedhamutti jira. Settingii sadaffaa irratti argamu jechuudha. Waa'ee settingii sadaffaa kana faayidaa isaa fi wanta inni isin qarqaaruuf isinitti agarsiisa. Akkuma asirratti argattan viidiyoo repostan godhe viidiyoo kana qofa kan isin viidiyoo namoota baay'ee repost gochuu dandeessan. Fakkeenyaaf ani viidiyoowwan as TikTok kan koo irratti ilaalu kanneen repost gochuudhaan namootni maatii kan koo tahan viidiyoowwan kanneen akka daawwatan gochuu ni danda'a. Kanaaf jechuun nama san qarqaaree jira. Repost yeroo viidiyoo kana godhuuf nama san sirriitti nan qarqaaraa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kanaafiyyuu YouTuberoonni Oromoodhaa taatan hundi keessanuu viidiyoo keessan kan namoota isin beektanii kan hiriyoota keessanii repost gochuudhaan viidiyoon isin repost godhan sun immoo friendoota yookaan followerota yookaan maatii isin horattan hunda bira akka gahu. Fakkeenyaaf maatii kan koo nama 18,000 horadhee jira. Viidiyoo nama tokko repost yeroo godhutti followeronni yookaan maatiin 18,000 kun viidiyoo kana ilaaluu ni danda'u jechuudha. Settingii kana jala seenuudhaan salphumatti nama saniif an viidiyoo tokko repost yoo godhe ilaaluu ni danda'ani friendoonni kan koo maatiiwwan kan koo jechuudha. Haala kana wal guddisuu ni dandeessan TikTok irratti jechuudha. Kan akkamitti sirreeffachuu dandeessan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo settingiin kun isiniif dhufuu dhabuu danda'a. Yoo isiniif hin dhufin akkamitti sirreeffachuu akka dandeessan illee isinitti agarsiisa. Dhaggeeffattoota kan koo akkamitti repost gochuudhaan TikTok keessa walii guddisuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Kana jechuun nama biraatiif isintu guddisa malee keessantu isiniif guddataa miti kan isinitti himaa jiru. So isin mataa keessanii wal qarqaaruudhaan repost viidiyoo hiriyoota keessanii godhuudhaan follower namoota isin jalatti argamu bira viidiyoon sun akka gahu gochuu ni dandeessan. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo hin cehin warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenyaatti dhuftan mallattoo subscribe kun mallattoo gurraachaan bifa kanaan taa'ee jira taanaan subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification yookaan bilbila kana tuquudhaan ol irra godhaadha yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf. Viidiyoo kanallee like gochuu hin irraanfatinaadha. Channel kan koo keessa seenuudhaan immoo videos kan jedhu keessa seentanii viidiyoowwan kanaan dura hojjedhe baay'een ni jiranii isaan daawwachuudhaan irraa barachuu ni dandeessan. Keessattuu TikTok irratti wantoota baay'ee hojjedhe jira. YouTube irratti hojii online teknooloojii kamiyyuu jechuudha. Egaa viidiyoowwan 287 naannoo san hojjedhe jira. So subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenya ta'uudhaan viidiyoo jala seenuudhaan viidiyoowwan isin darbanillee daawwachuu ni dandeessan. Amma gara barnootichaatti. Gaafii namoota baay'ee kan ta'u dhaggeeffattoota kan koo settingii kana akkamitti argachuu dandeenya? Isin biratti argamuu dhabuu danda'a. Akkaataa ittiin argattan immoo isinitti agarsiisa booda irratti. Amma immoo akkamitti viidiyoo nama tokkoo fakkeenyaaf osuma daawwachaa jirtan viidiyoowwan daawwattan keessaa nama keessan nama Oromoodhaa wal guddisuudhaaf wal qarqaaruudhaaf yoo yaaddan viidiyoo nama tokkoo jechuudha dhaggeeffattoota kan koo kan daawwachaa jirtan keessaa fakkeenyaaf viidiyoo kana isinitti agarsiisuuf viidiyoo kana repost godhee isinitti agarsiisuuf fakkeenyaaf mucayyoo kana guddisuu yoo barbaadde jechuudha dhaggeeffattoota kan koo repost gochuu fi ni danda'a jechuudha. Akkuma asirratti argattan viidiyoo kana daawwachaa jira. Bakkuma viidiyoo kana irratti daawwachaa jiru irratti asirratti mallattoon sheerii ni argamti. Mallattoo sheerii kana al tokko kilik gootan. Ergasii immoo jalqaba irratti settingiiwwan bakka copy link do it maalitti gootan kana irratti dhaggeeffattoota kan akkuma asirratti argattan jalqaba irratti settingiin takka ni argamti. Kan TikTokin mataan isaaniif qopheessee jechuudha. Repost kan jettu. Ishee qofa al tokko kilik gootan. Al lama osoo hin taane al tokko kilik gootan. Ergasii immoo repost ta'a. Akkuma asirratti argattan repost godhee jira. Suuraan kan koo asitti argama. So gara profile kan kooti deemee viidiyoon kun repost ta'uu isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma duratti isinitti hime isa jalqaba private visibility irratti yookaan public irratti argamu viidiyoowwan argaman mul'isa. Inni lammaffaa immoo private viidiyoowwan ta'anii inni sadaffaa immoo repostiidha. Repost. So viidiyoon kun as dhufee jira jechuudha. So dhaggeeffattoota kan koo namoonni na jalatti argaman hundi keessanuyyuu jechuudha. Viidiyoo kana salphumatti argachuu ni dandeessan. Mallattoo repostii kana tuquudhaan kana jechuun maatiiwwan na jalatti argaman 18,000tu argama. So namoonni kunniin hundinuu viidiyoo kana
salphamatti argachuudhaan mucayyoo kanaaf daawwachuu ni danda'u. Yeroo kana immoo asitti follow gochuu ni danda'u, likes gochuu ni danda'u jechuudha. Egaa haala kanaan TikTokeroonni Oromoo hundi keessanuu viidiyoo namoota isin beektanii Oromoodhaa ta'e guddisuu yoo barbaadan haala kanaan repost gochuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu, wal guddisuus ni dandeessu. Salphamatti maatiiwwan jalatti argaman profaayilii mucayyoo kanaa salphamatti arguu dandeessan. Garuu viidiyoon kun kan isheeti, ishee follow godhan malee, ishee like godhan malee isa viidiyoo kan waan hin taaneef viidiyoo chaanaala ishee guddisanii fi jiranii jechuudha. Kun eenyu jechuudha? Maatiiwwan jalatti argaman. Isinillee haala kanaan viidiyoo namoota repost gochuudhaan chaanaala nama sanii akka guddatu gochuu ni dandeessanii, wal qarqaarus ni dandeessan bifa kanaan jechuudha. Amma immoo dhaggeeffattoota kan koo mallattoo repostii akkaataa itti isiniif dhufu isinitti agarsiisa. Akkuma misirratti argattan akkaawuntii TikTokii kanarratti dhaggeeffattoota kan koo follower nama 8 qaba. So ani isinumatti agarsiisuuf qofa isinitti agarsiisa. Warroonni mallattoon setting repostii sun isiniif hin dhufin akkaataa ittiin argachuu dandeessan isinitti agarsiisuudhaaf bane jechuudha. Akkuma misirratti argattan viidiyoon visibility irratti yookaan public irratti mul'atu tokko qofa. Private jalatti wanti argamu jiru. Sadaffaa irratti akkuma isinitti agarsiise kan argamu settingin repostii sun hin jirtu asirratti. Akkamitti argachuu dandeessan? Akkamitti sirreeffachuu dandeessan warroonni settingin kun isin dhufin viidiyoo nama tokko repost gochuu barbaadan viidiyoo kamiyyuu haa ta'u viidiyoowwan daawwachaa jirtan keessaa viidiyoo nama tokko repost gochuu yoo barbaadan akkuma duratti isiniin jedhe repost yeroo gootan akkaawuntii nama kanaa guddiftan malee isiniif wanti isin fayyadu hin jiru. Namoota isin jalatti argamu akkaawuntii nama kanaa sirriitti ilaaluudhaan follow isa gochuu danda'a. Akkanumallee viidiyoo sanillee like isaaf gochuu danda'a malee isin wanti irraa argattan hin jiru. Nama san guddiftan abbaa viidiyoo kanaa yookaan akkaawuntii kanaa jechuudha. So nama san guddisuudhaaf itti fayyadamtan setting repost jedhamtu kana. Ishee fiduudhaaf immoo maal gochuu qabdanii? Asirratti mallattoo sheerii kana al tokko kilik gootanii ergasii immoo repost kan jettu ni argamti. Repost kan jettu kana kilik gochuudhaan ergasii immoo haala kanaan isin dhufa. Repost this video yeroo jalqabaatiif yeroo setting kana banatan haala kanaan isin dhufa. By reposting you can introduce video you find interesting to other people. Namoota birootiif viidiyoo nama kana beeksisuu dandeessa. Namoonni kuuwwan immoo interesting gochuu ni danda'u, ni jaalachuu ni danda'u, akkaawuntii san follow gochuu danda'u, viidiyoo sanillee like gochuu fi danda'an namoota kanneeniif jechuudha. So namoota kanneeniif viidiyoo isaanii repost gochuudhaan namoota kana guddisuu, akkaawuntii isaanii follower isaanii guddisuu ni dandeessu. So kanaafuu repost kan jettu kana kilik gootanii ishee diimtuudhaan argamtu kana repost gootan. So repost kan goone kana immoo isatti argannaa kan jedhu immoo asirra profaayilii keessan irra nu dhuftanii akkuma asirratti argattan jalqaba irratti kan argamu public yookaan visibility dha. Itti aansee immoo kan argamu dhaggeeffattoota kan asirratti argattan private kan ta'e viidiyoowwan gad lakkiftantu argama. Already aan gad lakkifne sadaffaa irratti amma immoo dhuftee jirti repost kan jettu kana. So akkuma asirratti argattan viidiyoon kun repost kan jettu kana jala yeroo followeronni kan koo yookaan maatiiwwan kan koo jechuudha viidiyoo kana argachuu ni danda'u. Ergasii immoo daawwachuu fi ni danda'anii jechuudha. Nama kanaaf ergasii follow gochuu danda'an, like gochuu fi danda'an. Haala kanaan dhaggeeffattoota kan koo followerata keessa waliif guddisuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa haala kanaan dhaggeeffattoota kan koo viidiyoowwan keessan irratti repost gochuudhaan dhaggeeffattoota kan koo akkaawuntiiwwan keessa waliif guddifachuu ni dandeessan. Isa repost gootan kana ofirraa balleessuu yeroo barbaadan immoo asirra dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo salphamatti isa repost gootan kana jechuudha ofirraa balleessuu yoo barbaadan mallattoo sheerii kana ni tuqxanii ergasii immoo akkuma asirratti argattan remove repost isin jedha al tokko kilik yeroo gootan remove ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkuma asirratti argattan repost jala yoo seenu viidiyoon tokkoyyuu kan argamu hin jiru jechuudha. Haala kanaan illee ofirraa balleessuu ni dandeessan viidiyoo san. Viidiyoon kana torbaan tokkoof torbaan lamaaf akkaawuntii keessan irratti hidhuu fi repost gochuu fi dandeessan ergasii immoo ofirraa balleessuu ni dandeessan akkaawuntii nama saniif ni guddiftaniif jechuudha. Egaa setting kanatti fayyadamuudhaan dhaggeeffattoota kan koo akkaawuntiiwwan keessa waliif guddifachuu follower baay'ee waliif argamsiisuu ni dandeessan itti fayyadamaa isinii jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irra fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Mallattoo notification illee ol irra gochuun irraanfatinaa yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.